Tole gaarraa viidiyoo kan biraatiin walitti deebinee jirra. Nagaa koo sin gaafachuu hin daganne akkam jirtu nagaa keessanii nagaan Waaqayyoo hunduma keessaniif bakka jirtanitti isiniif haa ta'u. Har'a egaa waa'ee hojii onlaayinii fi hubannoo namootaa kan jedhu leenjii gabaabaa ta'e wajjin ilaalla jechuudha. Viidiyoo kana hanga dhumaatti akka isin daawwattan barbaada. Sababiin isaa leenjiidha waan ta'eef gaaffii namoota baay'eedha. Yaada namoonni baay'een akka ifaa isaaniif ta'u barbaadanidha waan ta'eef odeeffannoo qulqulluudha jechuudha kan inni isiniif qoodu. Egaa kan isinii wajjin turu an Indaalee Addaamuudha. Warri na quunnamuu barbaadan karaa WhatsApp na dubbisuu dandeessu. Lakkoofsa bilbilaa iskiriinii irratti mul'atu kanaan karaa WhatsApp haa yoonaan jettan isiniifan deebisaa. Akkasumas illee karaa Telegiraamii haa ta'u karaa Feesbuukii karaa yuutuubii na quunnamuu dandeessu. Akkuma iskiriinii irratti argaa jirtan kana wantoota ani iskiriinii irra isinii kaa'e kanaan na quunnamuu dandeessu jechuudha. Tole egaa barnoota yookaan leenjii keenya hojii onlaayinii fi hubannoo namootaa yeroo ammaa haala walxaxaa namoonni keessa jiran aga ta'e tokko yaadota xixiqqoo itti kennuu yaala. Akkan hordoftan dhaamsan isiniif dhaama. Egaa hojii onlaayinii hojjechuuf wantoota sadii nu barbaada. Wantoota sadii dirqama jiraachuu qabaachuu qabna jechuudha. Inni tokkoffaani bilbila yookaan smartphone kan baayoomeetiriksii hojjetu jechuudha. Yookaan kan baayoomeetirikii ofirraa qabu. Salphaamatti egaa ashaaraa qubaas haa ta'u ashaaraa fuulaa kan hojjetu ta'uu qaba jechuudha. Akkasumas istooreejiin isaa guddaa ta'uu qaba. Akka biizii ta'e nu rakkifnee fi bakka ga'aa ta'e qabaachuu qaba jechuudha. Faayilatti guuttanii biizii isin jalaa ta'uu hin qabu. Inni lammaffaan intarneetiidha. Intarneetii ispiidii ga'aa qabu. Waayifaayi ta'uu danda'a. Warri daataa fayyadamtan daataa ta'uu danda'a. Kana intarneetii hin qabnu taanaan hin yaadamu jechuudha. Sababiin isaa hojii onlaayinii hojjenna taanaan intarneetii barbaada. Intarneetiin immoo qarshii nyaata waan ta'eef qarshii guddaa nurkaa saamuu danda'a jechuudha. Qooda fayyadamaa taanu kisaaraan illee nu dhaqqabuu danda'a waan ta'eef kasaaraa keessa galuurraa waayifaayi yoo fayyadamtan baay'ee filatamaadha. Yoo iddoo waayifaayi fayyadamtan yookaan manatti kan galfattan yoo jiraattan baay'ee isin fayyada jechuudha. Kanaan alaa baay'ee ulfaata. Inni kan biraan yeroodha. Yeroo gahaa qabaachuu qabna. Hojii onlaayinii hojjenna taanaan yeroo gahaallee qabaachuu qabna jechuudha. Guyyaatti sa'aatii 2 hanga 3 yoo baay'ate sa'aatii 3 yoo xiqqaate sa'aatii 2 hojjenna waan ta'eef kana nu barbaada jechuudha. Hojii onlaayinii hojjechuuf kana sadan guuttachuun dirqama jechuudha. Egaa wantoonni gurguddoon hojii onlaayiniitiin wal qabatan viidiyoo kana keessatti duraa duubaan hin ilaalla waan ta'eef viidiyoo kana akka biraa namni akka illee isin hin dabarren jedha. Inni rakkoo guddaa ta'e rakkoon inni guddaan rakkoo hanqina beekumsa gahaa dhabuudhaani
wal qabatee sodaan namoonni hojii onlaayiniitiif qabanii baay'eedha jechuudha. Sababiin isaa hubannaa bal'aan hin jiru waa'ee hojii onlaayiniitiin wal qabatee hawaasni keenya hubannoo agas mara hin arganne jechuudha. Hubannoo ga'aa namni gattaa'ee itti himee hin jiru jechuudha. Warroonni hojii onlaayinii hojjetanii itti milkaa'anii kufanii ka'anidha kan isaan nama dhossanii. Qooda namoota barsiisanii namoonni akka fayyadaman godhan maqaatti moggaasu jechuudha. Hafuura kan biraatti moggaasu. Hafuura akkasiitii jedhanii moggaasanii akka namni sodaatee baqatu godhanii dhaloonni akka hin jijjiiramne, dhaloonni teekinooloojii duukaa akka hin tarkaanfanne, haala naannoo isaa jiru wajjin akka inni hin sochoone godhanii gadaantummaatti hambisaa jiru jechuudha. Kuni hanqina beekumsaati. Kana yommuun jedhu akkana hubachaa deemtan nan barbaada. Uummanni keenya wallaalaas miti. Barnoota hin qabu jechuu koo miti. Hubannaan gama kanaan jiru baay'ee laafaa akka ta'e akka hubattan barbaadeetan. Darbee immoo namoota hojii kana hojjetan qeequu koos miti. Kanas hubadhaa. Inni hojjetu waan hojjenne garuu obboleessi keenya obboleettiin keenya waan kana hubannoo gaffagoo ta'e argachuu qabu jedhamudha. Yeroo baay'ee hojiin onlaayinii namoota tokko biratti akka xuraa'ummaa wayiitti ilaalama. Isa kanaaf immoo namoonni sodaa qabu jechuudha. Maaliif sababiin isaa dhimma hafuuraa wajjin wal qabsiisu. As keessatti dhimma hafuuraa wajjin wal qabsiisuun gaarii ta'e utuu jiru waan tokko adda baafachuu qabna jechuudha. Dhimmi keenya qorannoodha waan ta'eef hubannoo kennuudha, leenjii kennuudha, qorachiisuudha, qorachuudha waan ta'eef wal faana qorannaa, wal qorachiifna. Waan adda ba'uu qabu adda baafna waan ta'eef hojii onlaayinii dhimma hafuuraa wajjin kallattiidhaan wal quunnamsiisanii ilaalu jechuudha. Innis gaariidha. Sababiin isaa akkuma sooshaal neetworkii irratti wangeelli lallabamaa, barnoonni kennamaa, kitaaboleen adda addaa hin maxxanfamu. Internet irraa wantoota adda addaa waan barbaannu googil goone search goone dubbisna. Akkasuma wanti hamaan jira jechuudha. Hin jiru jechuu koo miti. Jira. Wanta lafa kanarra jiran keessaa yeroo kamitti iyyuu taanaan gareen lama akka jiru dagachuun nurra hin jiraatu jechuudha. Wanta hojjennu kamiyyuu. Akkuma gaariin jiru hamaanis jira waan ta'e. Wantoonni waliif faallaa ta'an lafa kanarra jiran yoomuu walirraa hin fagaatan. Wantoonni waliif faallaa ta'an yoomuu lafa kanarra kan jiran keessaa walirraa hin fagaatan. Jechuun koo akkuma gaariin jiru hamaan jira. Waan ta'eef internet irra akkuma wanta gaarii baay'ee arginu wantoonni ija keenyatti hin tolle dhaga'uunsaas kan nutti hin tolle guuteera waan ta'eef dhuguma nama shakkisiisa jechuudha. Maaf shakke jechuu hin dandeenyu jechuudha. Garuu namootaaf hubannaa gaffagoo kennuufii qabna jechuudha. Hojii onlaayinii keessatti egaa
wanti akka nu hojjennuuf nun kakaafne yookaan hawaasa keenya hadooche isa gaarii dursee isa hamaan waan isa qaqqabeef kufaatii keessa gale jechuudha. Yeroo ce'umsi tekinooloojii dhufe kanatti kan dura bu'ee dhufe hattootaa fi sobdoota jechuudha. Kan sammuu hawaasa keenyaa sammuu dhaloota keenyaa ajjeese kana jechuudha. Kun immoo kan nutti fide hanqina beekumsa dhabuu, hanqina qorannaa dhabuu, hanqina haala yeroo duukaa buune yaadota jiran gamaggamne adda baafachuu dadhabuudhaan kufaatiin kun nutti dhufe jechuudha. Kufaatii kana keessatti immoo hafuu qabna. Lakki hafuu hin qabnu. Keessaa bahuudhaaf maal goon furmaata barbaanna jechuudha. Furmaati isaa gatteenyee qorachuu. Isa barate, isa hubate gaafachuu. Hanqinni namoota ammas hanqinumaan kaasa. Sababiin isaa hanqina qabna waan ta'eef. Hanqinni keenya inni guddaan anarraa kaase waliin gaafan walirraa hin baran. Ijoollee garee afaan Amaaraa akkaataa isaan itti hojjechaa jiran nama ajaa'iba. Ji'atti doolaara 300, 400, 500 hanga doolaara 1,000 fi isaa olii akkaawuntii isaanii irratti galii gochaa jiru. Kana immoo lafa hammaarame miti. Guyyaa guutuu hirriba dhabanii hojii isaanii irraa kutanii boqonnaa isaanii irraa kutanii guyyaa guutuu ta'anii hojjetanii gatta'anii hojjetanii gatii dadhabbii isaanii argachaa jiru. Kun maal akkamitti ta'e wal barsiisan. Inni dura jiru isa booddee jiru jajjabeessa. Obboleessi hangafaa isa quxisu jajjabeessa. Obboleettii jajjabeessa. Abboota harmoolii jajjabeessa. Kan keenya garuu garee afaan Oromoo yoo dhuftan namni isin gaaffii gaafattanii lubbuu ooltan iyyuu hin jiru. Hayyoota immoo dhabnee miti. Warra beekumsaan fagaatan dhabnee miti. Hayyoota keenyaafuu waa'een tekinooloojii burjaajii keessa isaan galchee jira jechuudha. Duukaa ce'uu kan dadhabe baay'eedha jechuudha. Garuu hayyoota baay'ee qaba. Namoota maayikiroosekendii gidduutti wantoota adda baasanii ibsa bal'aatti kennuu danda'an miiliyoonotaan utuu qabnu kufaatii kana keessa jirra jechuudha. Isaanis homaan goone nutu hin gaafanne waan ta'eef nutu yaada harkaan fudhanne waan ta'eef isaanis komachuun nurra hin jiraatu jechuudha. Kan biraan kan sammuu keenya hadooche maali? Attoota isiniin jedheera warra sobduudha isiniin jedheera. Hojii onlaayinii irraa warra soba afuufanii fi warra qarshii namaa hatuudhaaf maqaa moggaafatanii har'a maqaa tokko yoo moggaafatan bor maqaa biraatiin deebi'anii dhufanii uummata keenya saamaa joonjessaa hiyyummaa keessatti hambisaa itti taphachaa kan jiran isaantu kufaatii guddaadhaaf nu saaxile jechuudha. Kana yeroon jedhu hojii onlaayinii hojjedhu jedhanii isin afeeruu liinkii isiniif ergu galmaa isiniin jedhu qarshii amma nagash isin jedhu ka'umsa qarshii isinii himu fakkeenyaaf qarshii 300 kaasee galchuu dandeessa isin jedhu hanga qarshii qabdu amma dandeessu galchi isiniin jedhu yoo qarshii 500 gashite qarshii 1,000 ta'ee si deebi'a kana jedhanii ololu jechuudha.
Egaa namoonni dhuguma jedhanii qarshii 500 sana yoo galchanii lammata irratti gaafa qarshii sana baafatan 1,000 godhanii kennuufi dhugaatti fakkaatee hin fudhatu. Alan ammoo itti fufee hojjechuu qaba waan ta'eef maaliif ree qarshii 500 gashii ammuma yoo 1,000 argate dinqiidha waan addaadha waan ta'eef sarpiraayizii addaa waan ta'eef amma ammoo qarshii 1,000 gashii ittiin jedhu. Sana booda alan ammoo 2,000 argatta waan ta'eef 1,000 gashii ittiin jedhu hin galchaa. Booda maqaa jijjiirratanii akkuma inni qarshii dabalaa deemuun yoo 100 ta'e 200 ta'e deebi'a waan ta'eef jedhanii jajjabeessanii itti oofu. Booda akkaawunti isaanii bilaakii irratti godhanii irratti cufu. Immoo maqaa jijjiirratu akkeetti namoota meeqa zeeroo godhanii taa'aa jiru jechuudha. Isaan kun hattoo fi sobduudha jechuudha. Tooftaa hannaa karaa onlaayinii tooftaa hannaa fi tooftaa sobaa kanadha jechuudha. Kan sammuu keenya aduu. Kan biraan immoo namoota akkaawuntii adda addaa agarsiisanii hojii onlaayinii kottu hojjedhu nutti dabalamii hojjedhudhanii odeeffannoo humna keenya olii nuu kennanii akka nuyi wanta sana eeboonnu beeku waan ta'eef qarshii gurguddaa agarsiisanii warra itti nu oofanidha jechuudha. Ammuma kaatee ammuma abbaa konkolaataa fi abbaa gamoo waan taatu sitti fakkeessanii warra yaada kennantu hojii kana nurkatti ajjeese jechuudha. Eenyummaan isaanii hin beekamu. Piroofaayilii isaanii qofadha kan nuti arginu. Bilbila kallattiidhaan yoo isin bilbiltan isinirraan kaasanii isinitti haasa'uun barbaadanii eenyummaa isaanii isin hin barsiisanii. Kun maalidhaa? Warra golgaa duuba taa'ee hawaasa homaa hin beekne nyaachaa jirudha jechuudha. Hawaasi keenya immoo doofaa miti. Hawaasi keenya hawaasa qaroodha. Hawaasa dammaqaadha. Hawaasa dafee waa hubatudha. Qaroomaadha waan ta'eef. Warra akkasii hojii kana nurkatti hadochanii jechuudha. Garuu as keessatti wanti ani dhugaatti isinii kaasu bilbilaan naquun namaa jedheera. Karaa waatsaappii iskiriinii irratti kan argitan kanaan naquun namaa karaa teelegiraamii, feesbuukii, yuutuubiidhaan seentanii na argachuu dandeessu waan ta'eef karaa waatsaappii immoo kallattii yoo bilbiltan isinan keessummeessa yaada isiniifan kenna odeeffannoo qulqulluu isiniifan maxxansa waan ta'eef yeroo kamittuu naquunnamuu dandeessu. Haa ta'uti soba kanaaf kan nu saaxilee hanna kanaaf kan nu saaxilee egaa inni guddaani barnoota dhabuudha jechuudha. Haala yeroo qorachuu dadhabuudha. Sababinsaa namni qoratuu fi namni kadhatu waan isaaf ta'u adda baafata waan ta'eef qorachuuttis ta'e uumaa keessan waaqayyoon kadhachuutti jabaachuun barbaachisaadha jechuudha. Saalfiin qabu. Qorachuu kadhachuu adda naa baasi bakka tootaalii adda baafachuun barbaade waa'ee jireenya koo kaayyoo jireenya koo galma jireenya koo adda baafachuun barbaade. Gatteenye qoranna hin kadhanna waaqa. Kiristaanota jedhu musliiman jedhu abbileen amantaa immoo baay'eedha waan ta'eef maqaa dheen fixu waan ta'eef ofuma maqaan na'u keessaan yoo na dubbistan haasa'uu dandeenya waan ta'eef dhimma sana keessa galuun barbaadu
Sababiin isaa waa'een amantaa dhuunfaadha waan ta'eef isa keessa hin seenu. Keessaan yoo na dubbistan garuu waan baay'ee mari'achuun hin danda'ama. Namni waan amanetti jabaachuutu irraa eegama. Waan amanetti jabaate waan hojjetutti immoo jabaatee hojjechuun dirqamatti ta'a jechuudha. Bara uumaan keenya Waaqayyo iyyuu ijoolleen isaa hojii dhabanii namaa gadi ta'anii waan ittiin jiraatan dhabanii kadhatanii harka namaarraa akka jiraatan hin barbaadu. Hiyyeeyyii miti ijoolleen Waaqayyo. Boosuu miti. Gadadoo miti ijoolleen Waaqayyo. Ijoolleen isaa kan biraayyuu hin sooru jechuudha. Kana hubachuu qabna. Hubannaan keenya gaffagaachaa yoo adeeme waan hojjennutti milkaa'aa adeemna waan ta'eef. Inni kan biraan hojii onlaayiniitiif hubannoon namoonni qaban wantoota lafa kanarra jiran irraa ammas faallaa ta'anii jiru jechuudha. Amma fakkeenyaaf waa'ee hojii onlaayinii kana ergan kaasee waanan kaasu tokkoon qaba jechuudha. Jalqaba viidiyoo kanaa irratti bilbila akka nu barbaachisu isiniif kaaseen ture. Bilbilli sun immoo baayoomeetirikii qabaachuu qaba isiniin jedheen ture. Baayoomeetirikii sekuriitii keessatti viidiyoo kan biraatiin yoon isiniif hojjedhe gaarii ture, garuu asitti wanti tuquu qabu tokko jira jechuudha. Hubannoo namoota keenyaa fi garaagarummaa hojii onlaayinii gidduu jiru xiqqoo ishee akka namootaaf ifu nan barbaada waan ta'eef yaadatti kana akka ijootti qabattu. Fakkeenyaaf hojiin nuti hojjennu inni nuyi lafatti hojjennu jechuudha. Bilbilaan osoo hin taane inni nuyi qaamaan hojjennu waan hojjennutti attendaansii guunnaa jechuudha. Fakkeenyaaf hojjetaan kamuu in to'atama, to'annoo qaba. Yeroo hojii seenee fi yeroo hojiidhaa ba'ee in mallatteessa jechuudha. Seenuusaas in mallatteessa, ba'uusaas in mallatteessa jechuudha. Mallattoodhaan mirkaneessa jiraachuusaa yookaan gaafa guyyaa irraa hojjechuusaa kan mirkaneessu mallattoosaa sanadha jechuudha. Baayoomeetirikiin egaa dadhabbii kana hambisuudhaaf kan kalaqameedha jechuudha. Bilbila irratti kan hojjetame attendaansii baayoomeetirik attendaansii kan jedhamu jira jechuudha. Piroojeektii mataa isaa danda'ee qaba. Baayoomeetirik attendaansii maal hojjeta? Baayoomeetirik attendaansii siistamiin fakkeenyaaf hojiin nuti hojjennu gara fuulduraatti appilikeeshinii filannee hojjenna waan ta'eef appilikeeshinii nuti irratti hojjennu baayoomeetirik attendaansii siistamiidhaan to'atamaa jechuudha. Baayoomeetirikiidhaaf immoo kan barbaachise maaloodha? Ashaaraa fuulaatii jechuudha. Kana jechuun baayoomeetirikiin argamuu keenya kan mirkaneeffatu maaliin mirkaneeffata? Baayoomeetirikiin fuula keenyaan mirkaneeffata jechuudha. Kun immoo teekinooloojii haaraa miti. Baay'een keenya bilbila keenyarraa ashaaraa fuulaatiinis hin bannaa, ashaaraa qubaatiinis hin banannaa jechuudha. Kun maaliif godhame?
bilbilli keenya paaswoordiidhaan inni dur cufamu har'a fiingar piriintiidhaa fi ashaaraa fuulaatiin banama jechuun maal hambise yeroo baay'ee paaswoordiin akka salphaatti yaalamee namni banachuu danda'a. Akka carraa jechuudha. Cabsuudhaafis immoo baay'ee salphaadha. Akka salphaatti wanta nuyi irraa kaasuu dandeenyudha. Hatamuus danda'a. By defaultis akkasumaanis banuu danda'a waan ta'eef odeeffannoon nu jala hatamuu danda'a jechuudha. As keessatti egaa bilbilli keenya fakkeenyaa fi karaa kan biraa baankiidha jechuu dandeenya. Ittiin hojii hojjennu erga ta'e qarshiin achirra nuu gala waan ta'eef akka baankiitti ilaallaa jechuudha. Egaa baankii kana immoo akka salphaatti akka inni hatamu gochuun nurra hin jiraatu jechuudha. Maaliin qolloofnaa yookaan fiingar piriintii ashaaraa qubaa seennu yookaan immoo face unlock kan jedhu jira yookaan face authenticationidhaan kan banamu ashaaraa kan fuulaa jechuudha. Isaan qolloofnaa jechuudha. Sababiin isaa abbaan argee bilbila keenya fuudhee odeeffannoo keenya security keenya hatuu hin danda'u jechuudha. Qarshii nuti bilbila keenya irraa qabnu dhangalaafatee deemuu hin danda'u jechuudha. Face authenticationii fi finger printii in hojjetu taanaan egaa abbaan barbaade bilbila keenya irraa qarshii nuti qabnu dhangalaafatee deemuu danda'a jechuudha. Egaa waa'ee atteendaansiitti yeroon isin deebisu baayomeetirik attendaansii siistemii maal hojjeta? Hojjetaan tokko sa'aatii akkamii hojii seene kan jedhu in galmeessaa jechuudha. Baayomeetirik attendaansii siistemiin in galmeessaa jechuudha. Yoom hojii akka seenne, daqiiqaa meeqa akka hojjenne, daqiiqaa 5 hojjenne yoo ta'e fakkeenyaaf appilikeeshinii gallee hojjennu sanarraa irraa buuneerra yoo ta'e daqiiqaa 5 ta'e buune yoo ta'e daqiiqaa 5 galmeessa malee itti nuuf hin dabalu jechuudha. Yoo sa'aatii 2 irra teenye sa'aatii 3 irra taa'uu qabna yoo ta'e sa'aatii 1 utuu hin taa'in baane waan ta'eef nu adabaa jechuudha. Akkuma addanaa yommuu biiroo gallee hojjennu hoogganaan nu gaafatu online irraas adimiiniin nu gaafata jechuudha. Kana beekuu qabna. Hanqinni beekumsa keenya, hanqinni hubannaa keenya inni tokko iddoo kana jira jechuudha. Sababiin isaa bara online kan nu hojjennu kaampaanii biyya keessaa ta'uu danda'a, kaampaanii biyyoota alaadha yeroo baay'ee. Kan Chaayinaa ta'uu danda'a, kan Ameerikaa ta'uu danda'a, kan biyyoota adda addaa addunyaa kanarra jiran as teenyee hojjenna waan ta'eef adimiiniin appilikeeshinii tokko hoogganu namoota 30,000 namoota 50,000 isaa ol jiran hooggana waan ta'eef kaampaanii tokko keessa namoota addunyaa kana jiran miiliyoonotaan kan jiran hooggana waan ta'eef maaliin hooggana? Kompiitara tokkittiidhaan hooggana jechuudha. Kun maaliif godhama? Kompiitara tokkittiitiin hoogganama jechuun maaliif godhama? Tokkoffaa adimiinii sanaaf yookaan warra heedikwaartarii ta'anii hojjetan sanaa fi warra chief executive officer jedhaman CEO jedhamee warra waamaman sanaa itti gaafatamtoota sanaa hooggantoota sanaa yeroo qusataaf jechuudha. Sa'aatii ta'anii attendaansii namoota miiliyoonotaan lakkaa'amanii ta'anii mallatteessisan biiroo galanii amma kana hojjechuun ulfaataadha waan ta'eef biyyoota addunyaa kanarra jiran hundumaa maaliin ta'anii hoogganu? Kompiitara tokkoon taa'ee to'ata jechuudha. Eenyu akka hojjete, eenyu akka hin hojjenne. Sa'aatii meeqa akka hojjete, meeqatti akka seene, meeqatti akka ba'e. Sa'aatii hojii kabajeera moo hin kabajne kan jedhu achitti ilaalamaa jechuudha. Hojjetaan kamiyyuu yeroo biiroo seenu
biiroo seenuusaa qofa miti kan ilaalamu. Hoogganaan kan inni hoogganu hojjetaa isa kamtu sa'aatii eegee dhufe sa'aatii utuu hin xumurin ba'e kan jedhu in ilaalamaa jechuudha. Kanaaf egaa hojiin onlaayinii isuma biiroo keessatti hojjetamu, isuma mana barumsaa keessatti hojjetamu, isuma waldaa keessaa dhaggeeffataa ooltu tekinooloojii ta'ee jechuudha. Waan kan biraan qabu. Ashaaraa immoo bara waan addaan qabu. Yeroo paaspoortii guunnu ashaaraa nu gaafatu. Yeroo fayyummaa keenya nu gaafatu. Paaspoortii baafachuudhaaf immoo namoonni dhimma amantiitiin wal qabsiisanii hin baafatanii hafanii biyyoota alaa hin deemin jiran yoo jiraatan heeruu naa kennuu dandeessu. Warri dhimma hafuuraa wajjin wal qabsiistanii hubannoo dhabdan gattaa qoradhaa. Yookaan immoo namoota isin dura jiran gaafadhaa. Nus gaafachaa jirra waan ta'eef. Wajjinuma gaafannaa yoo wal gaafannes gaariidha. Anis waan hin danda'u yoon isiniif hire naquunnamuu dandeessu rakkoo hin qabu. Wajjinuma barannaa wal barsiisaa deemna waan ta'eef waan addaa hin qabu jechuudha. Kan biraan akkaataa itti qarshii argannudha. Isiniif kaaseera. Namoonni tokko tokko akkuma wanta ammuma abbaa konkolaataa fi abbaa gamoo taatan fakkeessanii isinitti yeroo himantu jira jechuudha. Kunis dogoggora cimaadha. Hojii keessatti dogoggora lafa kanarra hin jirredha jechuudha. Yeroon akkas isiniin jedhu immoo hojii kanatti akkasin abdii kutattaniif miti. Hojii kanatti iyyuu akkasin jabaattan isin taasisa jechuudha. Sababiin isaa nam fayyadu yoon odeeffannoo sobaa isinii kenne nam fayyadu. Odeeffannoo qulqulluun isinii kenna karaan milkaa'insaa akka kanadhan jedha. Suuta hojjetamee suuta galma ga'ama malee gigissanii ammuma kaanii ammuma abbaa gamoof abbaa konkolaataan ta'ettanii yoo yaaddan yeroo qaba garuu yeroo isaatti hin danda'ama hojjechuu nu gaafata. Maaliif jiru warri ji'a lama ji'a sadiitti warri bitaa jiran jiru. Warri sirriitti hojjetan warri sa'aatii isaanii aarsaa godhanii waan isaan irraa barbaachisu guutanii hojjetan bitaa jiru dhuguma. Hin danda'ama kunis dhuguma danda'ama. Soba jechuuf miti. Garuu akkaataa nuyi itti hojjennetu murteessaadha. Ariitiin nun barbaachisu. Namoonni baay'een anarraa kaasee baay'ee ariifanna. Sababiin isaa qarshii argachuudhaaf hin barbaanna waan ta'eef namni qarshii jibbu hin jiru. Eessayyuu dhaqaa namni qarshii jibbu hin jiru. Kanaaf egaa qarshii argachuudhaaf jennee immoo baay'ee ariifachuu hin qabnu. Sababiin isaa miidhama hin taane keessa galla waan ta'eef. Yeroo hojii onlaayinii tokko jalqabuudhaaf kaayyeeffattanii sirriitti adda baafachuu qabdu. Sirriitti nama isin barsiisu, sirriitti nama isin leenjisu, nama hubannoo isinii kennu, nama amma itti amma gaafattanii gaaffii keessaniif deebii argattan tokko isin barbaachisa jechuudha. Kana jechuun egaa barsiisa tokko isin barbaachisee jechuudha. Kanaaf nama gaafachuutti hin saalfatina. Gaafatanii hubannoo argachuun abshaalummaadha. Sababiin isaa koorsii doolaaraan bitamee baratamudha kan asirraanii tola akkasin qaqqabu taasisaa jiru. Waan ani itti kaffalee baradheedha jechuudha. Waan ani qarshii humna koo gararraa itti baasee baradhee tola akkasin qaqqabu. Leenjiin kun illee leenjii salphaa miti jechuudha. Kana tola argachuun badhaasa addaadha jechuudha. Hojiin hojjedhu immoo akka namoota kan biroo
qarshii 20,000 fidii, qarshii 11,000 fidii, qarshii 13,000 fidii, qarshii 50,000, 100,000, miliyoona fidii jedhu. Akkasin afaan hojjetan kan hin barbaadu wajjin wal jabeessinee akka hojjennudha. Wanti qabatamaan hojjetamu waan jiruuf wajjin hojjennaadha. Malee isinitti fayyadamuudhaaf jedhee qarshii ammana fidii, qarshii aga kana fidii isiniin jechuudhaaf miti jechuudha. Wanti asirratti hojjedhu qarshii xixiqqoo yoo ta'u malee yoo jabaattanii hojjettan yeroo gabaabaa gidduutti milkaa'insa eebotan bira ga'uu kan dandeessanidha jechuudha. Gara dhaabbata baay'eedha. Ijoollee baay'eedhas kan hin beeku. Hiriyoota koo baay'eetu jiru. Kaan qarshii 10,000, kaan qarshii 11,000, 13,000, 20,000, 22,000, 50,000 kan nyaataman kaampaaniin hojjechiisaa ture takka hojjechiisee takka namoota muraasaaf kennee qarshii guurratee kan bade baay'eetu jiru jechuudha. Booda isaaniinis saaxiluu dandeenya. Sababiin isaa saaxilamuu qabu waan ta'eef. Hattoonni fi sobdoonni yoomuu saaxilamuu qabu. Nuti arginu dhiisuun cubbuudha waan ta'eef. Ijatti himuu qabna jechuudha. Sobaan soba jennee dhugaadhaan dhugaa jechuu yeroo nuti itti qabnu ammadha waan ta'eef. Kanaaf sodaa tokko iyyuu hin qabnu jechuudha. Sababiin isaa hanga nuu danda'ame waan dhugaa hojjennee yoo jiraanne jireenya abdii isa dhufuutiifis garaa guutuu itti adeemna waan ta'eef. Sababiin isaa isheen lafa kanarraa waa'u miti. Jireenya aduu garasiitu baay'ee barbaachisaadha. Isheen kun hin dabarti yeroodhaaf. Qarshiinis homaa waa'ee hin baasu. Gurguddoonni yeroo itti fuliyyoo jala buusanii deemantu dhufa waan ta'eef. Kanaaf wanti lafa kanarraa mul'atu har'a gaarii fakkaata malee yeroo itti hundumti isaa irra ejjetamu dhiyoodha waan ta'eef. Garuu wanti nuyi hojjechuu qabnu har'a hojiin nuti hojjennu doolaara tokko doolaara lama yoo nu argamsiise bara hin tuffatamu. Doolaarri tokko biyyootuma Ameerikaa keessatti iyyuu gatii guddaa qaba. Doolaarri tokko jechuun gatii guddaa qaba waan ta'eef as biyya keenya keessatti immoo mee ilaalaa hin tuffatamu jechuudha. Doolaara tokko yoo hojjennee oolle hojii keenya kan biraa sa'aatii 2 sa'aatii 3 gidduutti doolaara tokko doolaara 2 yoo hojjetanne hojii keenya idilee immoo seennee mallatteessinee hojii hojjetamu hojjennee yoo baane faayidaa guddaadha jechuudha. Kanaaf wantoonni nuti hojjennu hojii baay'ee barbaachisaa ta'edha. Garuu naamusni ittiin nuyi wal dhaggeeffannu baay'ee barbaachisaadha. Naamusni nuti ittiin wal dhaggeeffannu barbaachisaadha. Baay'ee yoo wal dhaggeeffanne gaariidha. Yoo wal gaafanne hubannoo naa kenni, yaada naaf kenni jennee wal gaafannee wal jajjabeessinee yoo gara hojiitti wal gashine baay'ee gaariidha. Isa kanaaf immoo namoonni keessaan na dubbisuu barbaadan karaa waatsaappii naa bilbilaa isiniin jedheera. Sababiin isaa online irra yeroon jiru na jalaa kuffisa. Yeroon online seenu na jalaa waan baduuf direct yoo bilbiltan wanti nu hojjedhu na jalaa bada waan ta'eef karaa waatsaappii naa bilbilaa isiniin jechuun barbaada. Yaadota afan viidiyoo itti aanu keessatti isiniifan qabadhee dhufa. Yeroo itti aanu appilikeeshinii irratti hojjechuun nurraa eegamu qabadhee isiniifan dhufa. Appilikeeshinii sanas akkamitti akka Play Store yookaan App Store keenyarraa gadi buufannuu fi akkamitti
akkaawuntii banannee gara hojiitti seenuu akkaataa dandeenyu akkasumas akkaataa itti galii argannu sana walitti qabannus isinittan agarsiisa. Viidiyoo sanaan hanga walitti deebinutti nagaan naaf tura. Viidiyoon kun yoo isinitti tole chaanalii kana subscribe gochuu hin dagatinaa. Laayikii fi sheerii keessan hin irraanfatinaa. Yaada qeeqa yoo qabaattan koomentii jala naaf kaa'uu dandeessu. Haga walitti deebinutti nagaan naaf tura. Ciao.